Ashamaa harka fuuni akkam jirtan kabajamtootaa fi maamiltoota maatii chaanaalii Ishaaq Ibraahim baga deebinee wal agarre. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaadha bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkuma beekamu har'allee viidiyoo takka isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Viidiyoo tana keessatti waan baay'ee isin fayyaduun isinitti agarsiisa. Viidiyoo tana hanga xumuraa hanga dhumaa daawwadhaan afeeraa kooti. Calqabaan namoonni chaanala koo haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a isiniin jedha. Viidiyoon takkas tan Amaariffaan dalagee chaanala kan koo irratti upload isiniif godheeraa, ishee sanis daawwadhaa isiniin jedha. Viidiyoon arraan tana isiniif qabadhee dhiyaadhe appilikeeshinii bilbila kan koo irratti amma agartan kana appilikeeshinii Snaptube jedhamu kana isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Faayidaa appilikeeshinii kana 1 2 hanga 3 hanga 4 isinitti hima. Hanga xumuraatti daawwadhaa isiniin jedha. Hayyee appilikeeshinii kana banuudhaan dura appilikeeshinii kana eessaa arganna jettanii na gaafachuun keessan hin oolu. Appilikeeshinii kun akkuma as biratti argitan Snaptube jedhama. Appilikeeshinii kana kan argattan Telegram chaanalii kan koo irraa argattan jechuudha. Chaanala kan koo description box keessa isiniif achirraa daawunlood godhattanii yookaan immoo Google irraa search gootanii daawunlood godhattan jechuudha. Play Store irraa maybe argachuu dhabuu dandeessan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kana mee faayidaa isaa isinitti himaa. Jalqaba appilikeeshinii kana ni bana. Haala kanaan naa fida jechuudha. Haala amma argitan kanaan naa fida jechuudha. Appilikeeshinii kana yoo banu achi booda gara olii kana mallattoo ida'uu mallattoo pilaasii ni jirti. Ishee sana kiliik godhee yeroo tokko ni bana. Sana booda waan sadiin kana as biratti naa fida jechuudha. Akkuma argitan daawunlood via link ka jedhu jira. Daawunloodiin YouTube ka jedhu jira. Akkasuma immoo ka dhumarratti 2.9 GB junk files ka jedhu jira. Kanaafuu faayidaalee waan sadiin asitti dhufee kana tokko tokko yoo isinitti himu. Jalqaba irratti faayidaan daawunlood via link jedhu kun jechuudha. Viidiyoo barbaannee liinkii isaa paste gochuudhaan iddoo biraatii fidannee haala daawunlood itti goonuunidha jechuudha. Inni jalqabaa kun jechuudha. Kanaaf viidiyoowwan YouTube irraa, Facebook irraa, Instagram irraa akkasuma chaanaloota biroo irraa websaayitii barbaanne irraa fidannee daawunlood itti goona jechuudha. Haala daawunlood itti gootaniin jalqaba irratti kiliik ni gootanii ni bantanii jechuudha. Isa jalqabaa kana kiliik gootanii bantu jechuudha. Isa kana yoo bantan haala kanaan isinii fidaa. Achi booda iddoo duwwaa kanarratti viidiyoo barbaaddan paste gootan jechuudha. As biratti paste gootanii mallattoon paste isinii dhufte yoo gadi qabdan sana booda daawunlood ka jettu ni jirti. As bira tuquudhaan daawunlood viidiyoo barbaaddan itti godhattanii jechuudha. Sadaffaa gara lammaffaatti isin dabarsa jechuudha. Lammaffaa irratti asuma iddoo eda'uu kanatti ni deebitanii achi booda as biratti kunoo daawunlood in YouTube ka jedhu ni jira. Isa san yeroo tokko kiliik gootanii ni bantu jechuudha. Kunoo haala amma argitan kanaan isiniif bana jechuudha. Haala daawunlood itti gootan as biratti isin himaa. Isteeppii jalqabaa irratti viidiyoo ni filattan jedha. Sana booda viidiyoo sana share kan jedhu ni jira. Share yoo tuqxan Snaptube'itti isin fida. Snaptube sanarraa daayirektiin viidiyoo barbaaddan daawunlood godhattan jechuudha. Akkuma argitan as biratti weebsaayitoota hedduu jira gara gadii qalama diiman kan isinitti agarsiisu jechuudha. YouTube'n jira, Instagramiin, Facebook ni jira jechuudha. Viidiyoo kanneen hunda kallattii saniin daawunlood godhattanii jechuudha. Waan tokko isin rakkisu Facebook irraallee jechuudha. Amma of duuba deebitanii sadaffaa irratti iddoo eda'uu kana ammas ni tuqxan jechuudha. Iddoo kana yoo tuqxan junk file ka jedhu isiniif dhufaa. Junk file kana kunoo akkuma argitan GB 2.9 junk filein bilbila kan koo na jalaa qabee jira jechuudha. Junk file jechuun junk jechuun qoshashaa yookiin xuraawaa qoshashaa kan Amaariffaan jennu san xuraawaa jechuudha. Xuraawaa faayileewwan faayidaa hin qabne bilbila kan koo keessa kan jiran dileetti naaf godha jechuudha. Kanaafuu isa san yeroo tokko tuqee storage bilbila kan kooti ispeesiin isaa akka na jalaa hin guunne faayilii bu'aa hin qabneen akka hin guutamneef na fayyada jechuudha. Inni kun jechuudha. Kanaaf haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Mee amma gara faayidaa isa lammataatti isin dabarsa jechuudha. Amma gara gadii kanatti naannoo amma xiyyaan mallattoo diimaan isinii agarsiisu kana mallattoon mii jettu kan istiikarii tokkoon mul'attu jirti. Ishee sana kiliik gootanii ni bantu jechuudha.
yoo bantan haala kanaan waan kanneen isinii fida. Akkuma as biratti argitan waan amma argartan kanneen isinii fida. Boost ka jedhu jira, baatirii seever ka jedhu jira jechuudha. Isaan kanneen faayidaa isaanii isinitti hima. Kun as biratti boostariin kun bilbila keenya nuuf boosti nuuf godha, nuuf qulqulleessa. Inni kunis faayilii faayidaa hin qabne dileet nuuf godha, kunoo dileet godhachaa jira. As biratti immoo waan dinqisiisaa isinitti argisiisa. Kunoo baatirii seever ka jedhu as biratti jira. Mee isa san isinitti agarsiisa. San yeroo tokko kilik gootanii ni bantanii haala kanaan isinii fida jechuudha. Kuni faayidaan isaa appilikeeshiniiwwan bilbila keessan keessa jiru firiiz ni godha. Firiiz jechuun ni hidha jechuudha. Maaliifidha? Akka baatirii keessan isin jalaa hin nyaanne isiniif hidha jechuudha. Kanaafuu aga parsantii 300 isiniif seef godha jechuudha. Kana ofirraa akka hiitaniif isin fayyada. Kara gadii gara dhumaa kanatti kunoo firiiz appis ka jedhu jira. Isa san firiiz appii kana kilik gootanii yoo bantan appiiwwan appilikeeshiniiwwan bilbila keessan irra jiru fidha keessan malee akka baatirii keessan isin jalaa hin qisaasessine seef isiniif godha jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kana itti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoota kan koo kanarraa akkanumaan hin goolabaa. Garuu chaanala kan koo sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.